Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Onkoloolessa lama bara 2015 uummanni Oromoo ayyaana Irreechaa kabajuuf qophii guddaa gochaa jira. Wayyaaneen ammoo baay'ina uummataa bakka sana deeman xiqqeessuuf shira xaxaa jirti. Walga'iin wayyaanee diddaa barattootaan Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti fashalaa'e kan jedhan hangafoota oduu keenyaarraati. Oduuleen biroos ni jiru. Akkasumas qophii addaa seenaa gooticha Jeneraal Taaddasaa Birruu kan darbe irraa kan itti fufe kutaa lammaffaa isaa qabanneerra. Walaloo mata dureen isaa siifan jedhuu fi wallee haarawaa hawwisoo qeerroo bilisummaa Oromoo irraa nu dhaqqabes qabna. Akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya nagaa isin gaafachuu hin daganne ani tokkicha murteessaati. Hanga xumura qophii keenyaatti akka nu hordoftan kabajaan isin gaafadha. Amma sududumaan gara oduuttan isin dabarsa. Jaal Hariiroo Jorgoo. Mootummaa wayyaanee Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti leenjii siyaasaa barattootaa jechuun guyyoota afuriif karoorfatee ture diddaa barattoota Oromoon fashalaa'uu qeerroon gabaase. Mootummaa wayyaanee maqaa walgahii leenjii barattootaa jedhuun Yuunivarsiitii Jimmaatti eegalee guyyoota afuriif goototni barattoonni Oromoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi mormii maaster pilaanii Finfinneetiin hudhanii waan qabaniif fashalaa'ee jiraachuu goototni barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa har'a barruulee warraaqsaa gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi mormii maaster pilaanii Finfinnee qabu facaasuun leenjii walgahii wayyaanee guyyoota afuriif mormii guddaa barattoonni godhan cabsuun akkaataa dipaartimentii barattootaatiin bakkoota 22 olitti qooduun teessisuuf yaalii wayyaaneen goote milkii malee akka fashalaa'ee fi mootummaa wayyaanee yaaddoo keessa seenuun waan qabee gadhiisuu dhabuun fincilli diddaa gabrummaa narratti ka'aa jira jechuun walga'iin leenjii barattootaa kun akka dhaabbatu godhee jira. Yaaliin mootummaan wayyaanee walgahii barattoota Yuunivarsiitii Jimmaa teessisuun olola siyaasaa afaan faajjii isaan barattoota burjaajessuuf godhan bu'aa tokko malee dura dhaabbannaa qeerroo barattoonni Oromoo godhaniin fashalaa'uun dhaabbatee jira. Mootummaa wayyaanee abbaa irree yakka duguginsa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru sodaa guddaa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa irraa waan qabuuf walga'iin leenjii wayyaanee kun bu'aa tokko malee gaaffii ka'eef deebii tokko otoo hin kennin fashalaa'uun beekameera. Gaaffiiwwan gootota barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaan dabballoota wayyaanee irratti finiinsifaman keessaa tokko. Walga'iin kamuu Oromiyaa keessatti afaan Oromoon kan gaggeeffamu yoo ta'e malee hin dhaggeeffannu. Lama. Labsii karoorri duula duguginsa sanyii uummata Oromoo irratti baroota dheeraa dalagamaa ture bara darbe 2014 ifatti as ba'e maqaa maaster pilaanii Finfinnee kan jedhu kun akeeka diinaa fi Oromoo fi Oromiyaa balleessuu waan ta'eef atattamaan akka uummata keenya irraa dhaabbatu gaafanna. Sadi gaaffii mirga abbaa biyyummaa isin gaafachaa turreef dursa deebiin sirnaa fi seera qabeessi yoo nuuf kenname malee walgahii keessan hin fudhannu. Afur barattoonni dargaggootii fi waliigalatti uummanni Oromoo gaaffii mirgaaf Finfinnee fi maaster pilaanii Finfinnee mormuun karaa nagaa gaaffii waan dhiyeeffanneef rasaasaan reebamnee ajjeefamneef mootummaan kun seeraan nuuf gaafatamuu qaba. Uummata keenya ajjeefamaniif ifatti gumaan kaffalamuu qaba. Kanneen hidhaman gaaffii tokko malee hiikamuu qabu. 6 gaaffii mirga abbaa biyyummaa kabajamuun mirgi namummaa fi mirgi dimokiraasii uummata keenyaaf haa kabajamu. Nuti uummanni Oromoo mootummaa mataa keenyaa nu bulchaa jiru hin qabnu. 7 OPDO'n dhaaba uummata Oromoo bakka bu'uu hin dandeenye dhaaba maseenedha. Mirga uummata Oromoo sarbisiisuu malee kabajsiisuuf aangoo hin qabu. 8 sobdanii adda bilisummaa Oromoo ABO hin abaarinaa. Adda bilisummaa Oromoo ABO'n carraa biyya bulchuu argatee qabeenya Oromoo saamsisee hin jiru. Oromoo hidhee hin jiru. Barattoota Oromoo itti dhukaasuun kan ajjeesaa jiru loltoota mootummaa TPLF-ti malee adda bilisummaa Oromoo ABO miti. Sobaan arrabsuu fi jibbuun akka uummanni Oromoo jaalatuu fi abdatu godha malee hin miidhu. ABO'n irree abdii fi gaachana uummata Oromooti. Kana beekaa. 9 yeroo mootummaa ce'umsaa bara 1991 illee adda bilisummaa Oromoo ABO murtiin aangoo harka uummataa waan jiruuf filannootti seennee sagalee uummataan mirgi uummataa kabajamee mootummaa ijaarranna jedhe malee maal balleesse
shiraxaxuun dhiibee adda bilisummaa Oromoo ABO biyya akka ba'u kan godhe wayyaanee mitiiree dhugaa dubbadhaa jechuun dabballee wayyaanee adda bilisummaa Oromoo arrabsituu fi maqaa balleessuuf karoorfatte afaan qabachiisan. Dabalataanis nuti uummanni Oromoo akka baay'ina keenyaa fi qabeenya keenyaa fi bal'ina lafa keenyaatti tokko qooddannaa aangoo siyaasaa hin qabnu, lama humna raayyaa ittisa biyyaa keessatti aangoo hooggansaa hin qabnu, sadii qooddannaa dinagdee hin qabnu, balaa beelaaf saaxilamnee jirra, afur waliigalatti walga'ii leenjii barattootaa fi barsiisotaa jechuun ooftan kun mootummaa uummata Oromoo bakka hin buuneen waan qophaa'ee fi gaggeeffamaa jiruuf qabsoo Oromoon mirga isaa kabachiisuuf godhu danquuf kan qophaa'e malee uummata Oromoo fayyaduu fi biyya guddisuuf kan qophaa'e waan hin taaneef hatattamaan nurraa dhaabbachuu qaba jechuun guyyoota afuriif itti fufinsaan haala wal fakkaatuun barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa dipaartimentii garagaraatti qooduun kan gareen tokko kaasu garee biraan akka hin dhageenye bakkoota 22 olitti hirtee wayyaaneen teessisuuf yaaltullee gaaffii barattoota irraa itti dhukaafamaa jiru jala dhaabbachuu dadhabuun guutummaatti walga'ichi dhaabbatee fashalaa'ee jiraachuu maddeen qeerroo bilisummaa Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa gabaasaniiru. Godina Lixa Shaggar aanaa Adaa Bargaa magaalaa Mogor keessatti warraaqsa bilisummaa ka'een waraanni wayyaanee uummata irratti dhukaasa bane qonnaan bulaan 10 madaa'e waraana wayyaanee keessaas namni 2 madaa'u gabaasaan qeerroo bilisummaa bakkichaa mirkaneesseera. Dhukaasni kun kan eegalame sababa filmaata kijibaa wayyaanee kan darbe kanatti uummata fincile tasgabbeessuuf sababa jedhuun aanichatti galee kan ture waraanni wayyaanee hanga ammaatti qeessa gadhiisee bahuu didee gandoota qonnaan bulaa keessa adeemuun halkanii fi guyyaa manneen uummataa seeraan ala cabsee seenee uummata maallaqaa fi qabeenya garagaraa saamee dararaa suukanneessaa garagaraa irraan gahaa jiraachuu isaatiin uummatichi diddaa kaasuu isaatiin ta'uun barameera. Waraanni wayyaanee kun qonnaan bultoota kophee boottii miilatti kaawwatanii jiran bottii isaanii keessatti cirracha guuree naquun akka cirrachi isaan quqquuqee miila isaanii madeessu gochuun ittiin fiigaa jechuun of dura ari'uun kanneen dadhabee kukkufe dugda duubaan reebaa qonnaan bulaa hedduu akka naaffatu gochuunis irra gahameera. Roorroon kan itti hammaate uummanni Adaa Bargaa kun wal gurmeessuun halkan keessaa sa'a 4 irratti bakka tokkotti ba'ee waraana kana akka qe'ee isaanii gadhiisanii ba'an wayita gaafatutti uummata irratti dhukaasa kan banan yoo ta'u uummatichi tokkummaan ka'ee qe'ee isaarraa yeroof yoo ari'ellee humna dabalataa yaammatanii gaazii himimmaan nama boochisu itti dhukaasuun namoota 10 ol rasaasaan madeessuun isaanii barameera. Gama wayyaaneetiinis namoonni 2 madaa'uun beekameera. Godina Addaa Sulultaatti kantiibaa magaalittii kan ta'e nama malaamaltummaan tortore Siisaay jedhamu kaasuun bakka sanaa ariitee nama biraa hoogganaa OPDO kan ta'e Taaboor Mokonnin bakka buusuuf akka jirtu maddeen qeerroo golee OPDO keessaa eeraniiru. Yeroo ammaa magaalittii keessatti bakka qeeraa foon itti qalamu keessaa hojjechaa kan turan hojjettoota hedduu rakkoo ilaalchaa qabdu jechuun hojiirraa ari'uu fi hidhaa akka jiran akkasumallee gibira guddisuun daldaltoota Oromoo dhiibbaa akka irraan gahan saaxilamee jira. Uummanni Oromoo Oromiyaa keessaa ayyaana Irreechaa bifa adda ta'een kabajuuf amma irraa qabee gara sanatti dursee jala bultii adeemaa akka jiru barame. Ayyaana Irreechaa baranaa jaalalleewwan huccuu aadaa Oromoo waliif bituun kennaa akka waliif kennaa jiranii fi cidha hedduus bakka kanatti gaggeeffachuuf akka adeeman hubatameera. Interpreneroonni hojii uuman garagaraa ammoo suuraa gootota Oromoo fi jechoota isaanii bifa istiikaraan qopheessanii kan daawwitii konkolaataa fi qaama konkolaataa irratti maxxanfamu edeeda balbalaa fi minjaala irratti maxxanfamuun namootaaf dhaamsa dabarsuu danda'an uummataaf gatii salphaatiin dhiyeessuuf kumaatamaan maxxansiisanii qopheessanii akka jiran maddeen keenya eeraniiru. Biyya keenya keessatti jechootiin hayyootaa fi garagaraa irra guddaan konkolaataa fi bakkeewwan garagaraa irratti kan maxxanfamanii argaman afaan halagaan qofa akka ta'e kan beekamu yoo ta'u gochootiin akkasii ammaan tana qeerroolee interpreneroota kanneeniin hojjetamaa jiran kan jajjabeeffamuu qabu barumsa dabarsaa dandeettii dubbisuu hawaasaa kan wayyeessu uummata keessatti marii kan uumu kaka'umsaa fi xiiqii kan uumu ta'uu caalaa boqannaa sammuu hawaasa keenyaaf dabaluun guddina afaan Oromoof kan gumaata mataa ofii dabalee abbaa biyyummaa Oromoof kan surraa dabalu waan ta'eef hawaasni keenyallee akka simatu qeerroon dhaama. Kun kanaan osoo jiru wayyaaneen ayyaana Irreechaa irratti dhaabbilee piroomooshinii qophii wallee afaan Oromoo akka hin dhiyeessine hayyama dhorkaa akka jiranii fi
kutannoo uummanni barana ayyaanicha yeroo kamiyyuu caalaa miidhagsuu fi oowwisuuf qabu qabbaneessuuf akka yaalii gochaa jiran saaxilame. Kana maleellee dabalataan kitaabotiin gonkuma akka gurgurtaaf bakkicha itti hin dhiyaanne akka dhorkaa jiranii fi saamuuf ta'an dubbatamaa jira. Kunis kan beekame namootiin hayyama kitaabaa gurguruullee qaban bakkichatti gurguruuf akka danda'an hayyama dhorkamuu isaaniiti. Haa ta'u malee maddeen qeerroo amanamoo ta'an irraa akka hubachuun danda'ametti baandileen dhuunfaa yoo hayyama dhorkamanillee miseensa wayyaanee fi farra sabboontota Oromoo kan taate intalli sanyiin Amaara taate Basaastuun Sabilee jedhamtu karaa haadha isii Biraanee jedhamtu kan aadaa fi turizimii keessa hojjettu weellistoota Oromoof kaffaltii muraasa kennitee galiisaa ofiif akka fudhattu abbootii taayitaa OPDOtiin haalli mijaa'uu fi saaxilameera. Sabileen amma duras iskiriiptii fiilmii Waadaa jedhamu ilma Oromoo sabboonaa tokko jalaa fudhattee gara qarshii 500,000 ispoonsara qofa irraa argattee beekamumtii isaas fudhattee akka itti fayyadamte ni beekama. Irreechi baranaas ilmaan Oromoo dhimmi isaa kallattiin isaan ilaallatuu fi hayyama itti qabaniif dhorkame isheef qofa akka qaxarattee baandii muuziqaa Oromoo dhiyeessitu hayyamamuun barameera. Maqaan isaanii akka hin ibsamne kan barbaadan gochaan kunis kan isaan gaddisiisee fi cubbuu wayyaanonni ilmaan Oromoo irratti hojjetan kan daangaa darbe ta'uu dubbataniiru. Oduun keenya har'aa akkanuma gara qophii jaalle ayyaane kaayyotan isin dabarsa. Seenaa Jeneraal Taaddasaa Birruu kutaa lammaffaatu itti fufa. Oduu ammee wayyaaneen irreecha baranaa kan bara 2015 kabajamuuf adeemu kana irratti Oromoon baay'inaan akka hin argamne gochuuf jecha namni gara irreecha malkaa hora arsadee kan bishooftuu kana irratti argamuuf wayyaanota irraa hayyama fudhachuu akka qabuu fi ganda jiraatu dhaqee waraqaa barreeffatee namni hin qabne keellaa irratti akka dhorkamu gara magaalaa bishooftuutti kan geessan daandilee hunda irratti keellaa qopheessitee akka jirtuu fi poolisota keellaalee irratti guuraa akka jiran maddeen qeerroo saaxilaniiru. Haa ta'u malee uummatni keellaalee irreeffannaa irraa Oromoo dhorkan cabsee seenuun irreeffachuu qaba malee sodaatee akka hin hafne gamanumaa dhaamsa dabarsina. Seenaa Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu kutaa lammaffaa fi isa dhumaa. Ergaa guddaan nutti barreeffame kana irraa hubachuu dandeenyu Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu nama bilchaataa fi nama hundaafuu ilaalcha walqixxummaa qabu ta'uu fi loogiin sanyummaa aangaa'ota olaanoo Haayile Sillaasee irraa tasa akka icitiitti dhaga'ee qabsoo inni uummata Oromoof gochuu jalqabeef akka ka'umsaatti kan gargaare ta'uu isaati. Guyyaan kun Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruutiif guyyaa seena qabeettiidha. Guyyaa inni itti daandii qabsoo saba isaatii argateedha. Aarsaa gaafachiisus guyyaa dhaloota qabsoo uummata Oromootti Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruutiif. Kana malees Jeneraalli kun amantiin mootummaa Haayile Sillaasee irratti qabu guutumaan guutuutti yeruma tokkoon duwwaa godhee kutannoodhaan gara qabsoo uummata isaatti kan galee ta'uu ni hubanna. Kara biroon immoo abshaalaa fi hojii inni hojjetu hundi of eeggannoodhaan kan guutame ta'uu isaa nu hubachiisa. Wanti muummicha ministeeraa irraa dhaga'e kan ajaa'ibsiise Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu karaa qabsoo saba isaatti dhufuuf yeroo itti hin fudhanne. Akka lakkoofsa Abashaatti jalqaba bara 1966 irratti waldichi akkuma tasaa gara sochii siyaasa olaanaatti ce'uu isaatiin miseensota kuma baay'eedhaan lakkaa'amu horate. Guddinni kun tokkummaatti dhufuu kan danda'e bu'urri isaa haasawaa dadammaqsaa Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu gochaa turanidha. Haasofni jeneraalichaa immoo bifa sana kan qabate muummicha ministeeraa dabalatee aangaa'ota mootummaa kan turan loltoota sadarkaa qondaala olaanaa ga'anii fi Oromoota gara dhaabbilee barnoota olaanoo galan lakkoofsi isaanii akka hir'atu kan jedhu bakka jeneraalichi jirutti walga'ii gaggeeffame irratti ibsamuu isaatiini. Akkuma duraan ibsuuf yaalletti sirni sun dhalli Oromoo tokkoyyuu akka bakka gaariidha jedhamee yaadamu keessatti hin hirmaanneef ifatti walga'ii irratti ibsaa turuu isaanii fi Jeneraal Taaddasaan immoo akka isaan tilmaaman osoo hin taane Oromoo waan ta'eef atattamaan cunqursaa saba isaa irratti raawwachaa jiru buqqisee gatuuf jecha qabsoo hadhooftuu jalqabee jira. Kanaaf
carraa argate hundaan fayyadame yeroo uummata isaa argate hundaa uummata bilisummaa isaaniif akka ka'an qabsa'an dadammaqsaa turuu isaa obbo Gadaa Malbaa ibsee jira. Obbo Gadaa Malbaa dabalanii akkaataa Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu qabsoo cimaa saba isaatii fi itti gochaa ture akka armaan gadii kanatti yaada isaanii kennaniiru. Akka tasaa Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu akka lakkoofsa Abashaatti hanga bara 1966tti Oromoota Shawaa gara Amaarummaatti liqinfaman keessaa akka tokkootti fudhatamuu kan danda'an ture. Itoophiyaanonni baay'een hanga yeroo sanaatti Oromoo ta'uu isaanii illee gonkumaa kan beekan hin turre. Yaa ta'uti mudannoowwan duraan ibsaman sun baay'ee waan isaan aarsee fi dabalataanis wal beekumsi Nelson Mandela wajjin qabaniin Afrikaa Kibbaa keessatti loogii sanyii irratti hundaa'een bulchiinsa apartheidii fi haala qabsoo uummata Filisxeem yeroo biyyoota bahaa jiddu galeessaa daawwatan hubachuu danda'uun isaanii ejjennoo isaanii haaraa kanaaf gumaacha godheeraaf. Hinumaayyuu walga'ii tokko irratti nuti Oromoonni cunqursaa Itoophiyaa keessatti nurra gahaa jiru cunqursaa Afrikaa Kibbaa keessatti uummata gurraachotarra gahaa jiru irra hamaadha jechuun uummata qabsoof kakaasaa akka ture obbo Gadaa Malbaa barreessee jira. Qabsaa'aan kun cunqursaa yeroo san uummata Oromoo irra gahaa ture hammam hamaa fi suukkaneessaa akka ta'e uummata Afrikaa Kibbaa wajjin wal bira qabee uummata qabsoof sochoosaa akka turee fi sirni sun uummata Oromootiif sirna nama nyaataa ta'uu ibsee jira. Taaddasaa Birruu fi barumsa ammayyaa. Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu barumsa isaa kan hordofe hanga kutaa muraasaatti ta'ullee ilaalchi barumsaaf qabuu fi gumaacha inni uummanni akka wallaalummaa keessaa ba'uuf godhe warra yeroo ammaa digirii 4 qabanii ol ta'uun isaa hojii isaa irraa hubachuun ni danda'ama. Dura taa'aa koree qubee akka turee fi bal'inaan uummata barumsaaf dadammaqsaa akka ture barreeffama kana irratti ibsuun kiyya ni yaadatama. Carraa argate hundatti fayyadamuudhaan waa'ee barumsaa yeroo dubbatu nama hundaa akka hawwataa ture namoonni yeroo san turan ragaanii ba'u. Haala kanaan uummanni akka dammaqee barumsaaf kaka'uuf gaazexaa Addis Zaman adoolessa 14 bara 1956 maxxansa 24ffaa lakkoofsa 198 ba'e irratti dubbii armaan gadii kana dubbatee jira. Haati daa'ima isheetti ibidda hin kennitu. Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu. Namni biyyaaf quuqamuu fi qajeela yaadu tokko hunduu namni kamiyyuu jireenya mijataa fi madaalamaa akka jiraatuuf ni barbaada. Namni qajeelaan lammiin isaa hiyyoomee ofiif sooromuun lammii isaa wallaalaa ta'ee ofii qaroomuun kan gammachiisu miti. Haati akkuma yaa gubatu jettee daa'ima isheetti ibidda hin kennine hundaa lammiin isaa wallaalaa fi hiyyeessa akka ta'u namni barbaadu hin jiru. Ta'us wallaalumaa fi beekumsi akka nama wal caalchisu dagachuu hin qabnu. Namni barate mirga isaa gaafata. Namni barate duubatti afuu fi nama gadi ta'uun itti dhagahama. Gatii bilisummaa fi hiikoo mirgaa beekee kanatu na jalaa hafe, kanatu na jalaa hir'ate jechuun kan danda'u uummata barate qofa. Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu daandiin qabsoo uummata Oromoo qabachuu isaa kan isaan dallansiisee fi rifaasise gareen of tuultota diraamaa qopheessanii Birgaadir Jeneraal Taaddasaa fi jaalleewwan qabsoo isaa akka mana hidhaa galan godhanii jiru. Kanaaf Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu fi ijoollee Oromoo qabsoo uummata isaanii galmaan ga'uuf qophaa'an adamsanii mana hidhaatti galchuuf diinni sochii isaa jalqabee jira. Haaluma kanaan gaazexaan hafuura mootummaa sana ture gaazexaan Addis Zaman guyyaa dilbataa 18 bara 1959 waggaa 26ffaa lakkoofsa 482 maxxanfame irratti akka armaan gadiitti gabaafamee jira. Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu qabame. Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu fedhii dhuunfaa fi miira isaatiin kan ka'e namoota muraasa wajjin ta'uun mootummaa irratti yoo jeequmsa kaasu humnoota nageenyaatiin bira ga'amee gocha isaa dhiyootti ordofaa osuma jirru yeroof miliqee waan tureef uummanni biyyaa bakka dhokatee harka qabee kutaa nageenyaatti kenneera. Isa wajjin gargaaraa ta'anii namoota 3 qabaman keessaa Maammoo Mazammir kan jedhamu sadaasa guyyaa 10 siniimaa Ampiir keessatti boombii darbuun namoota 14 madeessuun isaa mirkaneeffamee kan itti raggaasifame ta'uu isaarrayyuu Maammoon matuma isaatiin gochicha raawwachuu amaneera.
jechuun oduu kutaa nageenyaa irraa argame mirkaneesseera. Madda oduu Itoophiyaa haala kanaan diraamaa jalqabame kun ilmaan Oromoo lafarraa balleessuuf itti yaadamee kan qophaa'e adeemsa falmii nama ajaa'ibsiisuun godaannisa seenaa nuuf gatee darbee jira. Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruus ta'ee jaalleewwan qabsoo isaa yakki ittiin himataman heera mootummaa diiguudhaan tokkummaa uummata Itoophiyaa yeroo dheeraa cimee ture kana fashaleessuun holola sobaa oofuudhaan uummata jeequmsaaf kakaastan kan jedhuun yoo ta'u kun immoo qabsoo uummata Oromoo biqilaa jiru kichuutti hambisuuf shira hojjetame ta'uu isaa hubachuun nama hin rakkisu. Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruus himatamaa tokkoffaa ta'uudhaan namoota seera jala oolee mana murtii dhiyaate keessaa isa tokkodha. Wanti qabxiilee armaan olii irraa hubachuu dandeenyu shira diraamaa Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu irratti xaxan akka raggaasaniif ijoo falmiiti jedhanii kan kaa'amedha. Dhimmi sirriitti hubatamuu qabu garuu abbaan seeraas isaan ragaanis isaanuma. Warri seera tumus warri seera baasu isaanuma waan ta'eef wanta barbaadan gochuu ni danda'u. Warri diraamaa barreessus fakkaatota isaa daawwattootas ta'anii waan jiraniif sirriitti miidhagfatanii dhugaa fakkeeffachuuf yaalanii jiru. Ta'us dhugaan waan badee hin hafneef akka isaan yaadanitti dhugaa fakkeeffachuu hin dandeenye. Garuu waan barbaadan hojjechuu irraa wanti isaan daangesse hin jiru. Jibbiinsa ilmaan Oromoo irraa qaban irraa kan ka'e Oromoota Oromoo fi Oromiyaaf abdii ta'uu danda'an keessaa filatanii kichuutti kutaniiru. Haaluma kanaan manni murtii warra abbaa irree dhaaddachaa gaafa jimaata adoolessa 26 bara 1960 ooleen Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruutti murtii du'aatiin akka adabamu itti murteesse. Murtiin shira Jeneraal Taaddasaa Birruu fi jaalleewwan qabsoo isaa hooggantoonni waldaa Maccaaf Tuulamaa caalaatti qabsoo uummata isaanii akka finiinsisanii itti fufan godhe malee akka abbootiin aangoo Haayile Sillaasee yaadan sanatti hamilee isaanii kan cabse miti. Hundi isaaniitu murtii sobaan irratti murtaa'e ta'uu falmichatti qabsoo fincilaa diddaa garbummaa akka itti fufu uummata isaaniitiif waamicha godhaniiru. Seenaa barabaraan uummata Oromoo biratti hin dagatamne gootummaadhaan hojjetanii jiru. Qaanqee qabsoo bilisummaa uummata Oromoo keessatti facaasuu danda'anii jiru. Kanaafis hojii boonsaa hojjetaniin dhalooti hanga dhalootaatti kabajaa fi jaalala guddaa argatanii jiru. Jaalala hin jijjiiramne kan laga dhaloota tokko irraa gara laga dhaloota baay'eetti ce'uu danda'e kan sammuu nama hundaa keessaa ba'uu hin dandeenye uumuu dhaloota danda'e waan ta'aniif kabajni isaaniif qabnu baay'ee guddaadha. Dhuma irratti murtii du'aa Jeneraal Taaddasaa Birruu irratti murtaa'e sun mooticha Haayile Sillaaseetiin gara hidhaa umurii guutuutti fooyya'ee fi gara Harargeetti hidhamaa dhaabbataa ta'uun magaalaa Galamsootti akka hidhamu godhame. Erga Galamsoo dhaqees qabsoo isaa haalaan itti cimsuun qeerroo Elemoo Qilxuu yeroo sana bosona Carcar keessatti qabsoo hidhannoo irra waan jiruuf dhoksaadhaan wal argee waa'ee galma geensa qabsoo Oromoo irratti gorsa kennaa fi akka ture qorannoo seenaa godhameen mirkaneeffameera. Dabalataanis Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu hidhaan umurii guutuu itti murtaa'uun kan abdii kutachiise osoo hin taane caalaatti kutannoodhaan uummata isaa bilisummaaf kakaasaa akka ture maanguddoon naannoo sanaa bal'inaan nutti himan. Abbaa Gadaa Harargee yeroo ammaa kan lubbuun jiran maanguddoon waggaa 73 obbo Aliyya Abdii Hamoo Galmoo akka nutti himanitti Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu guyyaa gabaa kibxataa yookaan akka naannoon sun jedhanitti gabaa salaasaa magaalaa Galamsoo magaalaadhaa alatti gadi bahee uummata gabaa kana dhufu karameellaa bitee kennuufiin erga karameellicha dhandhamanii booda baradhaa yoo barattan kan akka karameellaa kanaa mi'aawu bilisummaa argattu jechuun uummata dadammaqsaa turee jira. Haaluma kanaan osoo Galamsootti hidhamee jiru bara 1965 mana hidhaa Galamsootti miliquun gara Finfinneetti dhufe. Yeroo sana sirni Haayile Sillaasee kufuuf kirkiraa waan jiruuf Finfinnee naannoo Sholaa jedhamu kan kara ba'iinsaa Salaalee irratti argamutti haadha manaa isaa wajjin jiraachuu jalqabe. Hosuma haala kanaan jiru fulbaana 2 bara 1966tti sirni Haayile Sillaasee burkutaa'ee waan kufeef sirni Dargii waan aangoo qabateef Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu fi cunqurfamtoota ilmaan Oromoo biroo
Oromoo ta'uu isaaniitiif qofaa mana hidhaa keessatti dararamaa jiran hundaaf yeroof aduun waan baateef fakkaatee abdiin jireenyaa goota kanaa deebi'ee lalisuu eegale. Sirni Dargii namoota sababa siyaasaatiin sirna Haayile Sillaasee hidhe keessaa yeroo jalqabaatiif Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Camadaa Boruutiif dhiifama gochuu isaa gaazexaan Addis Zaman gaafa 17 Duwwaajaa bara 1966 mata duree Itoophiyaa haaraa jedhu jalatti ba'een labsame. Sana booda muuxannoo fi dandeettii Jeneraal Taaddasaa Birruu qabu hubachuun akkuma hidhaadhaa ba'een ajajaa waraanaa biyyoolessaa Itoophiyaa ta'ee sirna Dargii irraa muudamni kennameef dheebuun isaa bilisummaa malee aangoo waan hin taaneef mamii tokko malee aangoo sana akka hin barbaanne itti himuun aangoo diinni itti kenne dide. Qabsoo keessatti kan bilchaate Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu sirni Dargii sirna uummataaf hin dhaabbanne akka ta'e baruuf yeroo ittiin fudhanne. Cunqursaa yeroo dheeraaf uummata Oromoo irra ture hundeedhaan buqqisee gatuuf qabsoo hidhannoo malee falli biraa akka hin jirre waan hubateef jaalleewwan yaadaan wal fakkaataa qaban wajjin gara bosonaatti galuun sirna Dargii wajjin wal falmuu jalqaban. Haaluma kanaan osoo jaalleewwan qabsoo isaa obbo Takluu Tasammaa fi Koloneel Haayiluu Raggaasaa wajjin aanaa Meettaa keessatti uummata barsiisaa jiranuu harka diinaatti kufuu danda'anii jiru. Akka ragaaleen seenaa tokko ibsutti wayita harka diinaatti kufan kana Jeneraal Taaddasaan taa'ee Koloneel Haayiluu Raggaasaa meeshaa waraanaa hidhatanii waan hin jirreef salphumatti kiyyoo diinaa keessa galuu danda'anii jiru. Meeshaa waraanaa hidhatee kan jiru jaallee qabsoo isaanii obbo Takluu Tasammaa yoo ta'u hanga lubbuun isaa dabartutti sodaa tokko malee qofaa isaa diina fuuldura dhaabbachuun diina hamma funyaaniitti hidhatee dhufeen osoo falmuu loluma kana irratti wareegame. Obbo Takluu Tasammaa duraan bulchaa aanaa Meettaa kan turee fi cunqursaa uummata Oromoo irra ga'aa jiru arguun kan gara qabsootti dhufe yoo ta'u guyyuma Jeneraal Taaddasaan fi Koloneel Haayiluu wajjin qaban sana diina irratti dhukaasa banuun wareegame. Koloneel Haayiluu Raggaasaattis Jeneraal Taaddasaa wajjin nama Dargiidhaan qabamee wareegame goota ilma Oromooti. Garboonfataa uummata Oromoo gonkumaa boqonnaa sammuu kan dhowwate Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu osoo bilisummaa uummata isaatiif falmaa jiru bitootessa 9 bara 1967 harka of tuultotaatti kufuun lubbuu isaa bakka bu'aa hin qabne yeroo dhumaatiif saba isaa jaallatuuf dabarsee kennee jira. Seenaa goota kanaa kitaaba seenaa gootota Oromoo dhaloota seenaan hin daganne jedhurraa arganne. Akkaataa barreessichi Haayiluu Giraany barreesseen isiniif dhiyeessine. Seenessituun Ayyaanee Kaayyoon ture. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Siifan yoo jedhan kennaa xiqqaadha jedhanii yaadan irraa eegalee hanga isa lubbuu aarsaan fudhatutti namaaf laachuudha. Siifaniin yeroo hedduu raawwii booddee waan dhufu saniif ammoo kanfaltii waan yookiin nama siifanii jenneen sanarraa eegnu hin qabnu. Sababni isaa kana abbaatu dursee yaadee xamanee raawwata waan ta'eef. Kanaaf siifani yoo jedhan jaalala ladiidha jechuudha. Wanti achi keessatti ka'u dhugaadhaa fi jaalala qofa. Kanaaf anis kunoo siifan Akkati abdee anaan maqaa dhaabde akkati biyyee uffattee dhagaa cufattee qarsaa buraafatte siifan haa cabu an ofaa dhabu waan biyyee uffattee an dhagaa cufattee qarsaa buraafatte yaa imaaniyaa. Ati goonni kun kan qomni rasaasaa guddaan guddaa baatu qooda duutu tasaa
Sifan kakata kumbicini neto sifan gara kata barifini neto tasana gedarte dua ke duda sifan wan falesa bakka ke buda ya maya nato undinne manni ko anasi na undinne kesi ko kanasi mano isani tawu abba mati gorbor sisani tawu abba wati sifan be mali kidi dalalte garam tona borofnan onnen tonarte ya maya wanni nyatus jira katten nyatusi karang katus jira katten katusi yo wan sanyade fonke nattay yon karasan khate mudon natti baye nyachura kusate garam ko belay milli ko dabbate dandi sun selay odon kabu daba odon be ku daba sifan jedama min kunu amma matti take galu abe makan himati ya maya sifan akko sore hol kada gatti gale akka canolaga nalalti qalbin dukana kajelte mi gammojin kajelte ya maya sifan adun ya wadu adun na wadde sifan agadun ya gadun na gadde ana makan ya badu makan na bade adun mafsi guba yakka malif si gadu makan mafsi bada daba mafsi yadu ati mufatte kodani jan argu ati rakkatte yo halagan sabbu gafasi callam bade yo aram marbu sidurana olchu ya maya ofi wada gale sifan wada kaka sabako madode sobadugan maka sobeto abare ajisa achuman kakadde to kasa tibu fe sobe gafa fakesa sifan sijesi njeju fakkesu tasa ya kakunke tubu takalla natte abarin ke boka addatti nabe ebbike na gobse gobanat nafe yo kakatti yosu akkan si dabamu yo abartos yosu akkan si kabamu ebbisteto yosu akkan si himamu sifan jiran dua jirenya nabama sifan ta yaddo dan kabama ya namani na daga amman din namani wannin godu wantin taw ti sifani duga gadawo duga jaffe tuma kambade sunui kamballe sunuma duga uma ganama duga rudo labu arkilaman kawaliti walin alayen yubabu duga seraman guddu duga kallacha rara duga cacu kallacha duga langi sera untumako sinjal gabin simta sabako digako simbahin sillita amma ti arkitutti waan hammatte jirtu amma ti gonfatutti waan techuto murtu waadan waadada lubbu manatti deebitu gateetiin kon dadhabu mudhinin seelaw konko namu ate yaani kon naanna'u sifan manaa bahe waa fiduu fi waa kufuu yookaan fidee dhufuu yookis kufee hafuu gedduutti dabni waa uumamtee foon koo namu achuu fi lubbuun koo cubbamtee yoon jalladha ta'e beekaa irraa goree ikiraan gootota kee lafee ta'e qoree irree naa waraam akka isa muree yookas siinan ana ta'e siinan manaa ba'e siifan manaa ba'e akkasumaa duu ayyaanni Oromoo mana faanaa buu akka seenan baanee risaan ragaa boobu Walloo deessee bara 2007 yaadannoon isee ijoollee teenya tan barasii tan garasii sanaaf yaa ta'u akkas yaalamme Oromoo mee ajaa'iba
Oromiyaa bal'oo yoo biyyaanuu qaba garaa fi garummaan lakkisaa wallaba habahaa hadiyaa habaa kakibba tokkummaa mirkansa walabummaa sabaa. Dammaqi dammarsi socho'i sochoos iyya dabarsi halaala dhaabbattanii quba walitti hin qabina walitti koottaatii harka wal qabadha. Oromiyaa tokkummaa bilisummaa. Kadu'ee ol kajiruu gad. Kadu'ee ol kajiruu gad. Jiraachuu daamannaa. Saba qoolammitoo qaani falmannaa. Kadu'ee ol kajiruu gad. Kadu'ee ol kajiruu gad. Jiraachuu daamannaa. Saba qooramoo qaani falmannaa. Hidabi ajechaan guraramaa jirra. Kauma teenyetti bara dhufaa dabra. Hidabi ajechaan guraramaa jirra. Tarkaanfii fuudhee. Egaan qophii keenya har'aa kanumaan golomne waan nu dhaggeeffattaniif galatni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii itti aanutti hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.